Muhammadu Kenya ergama jinefense ahleb sabasani hunda tonu bose uleda biota diradu barde kawali ranjene alkani guyase karajaride mede munura fese lafano jabese dawa flusiyase makama ke gari sana tolo base akenu daljise arjo magetine amane ya rabbi rahmatagedini adun din islam aega makabahe abiyotin dine gachirado he guya ergama rabbi godana lokae lakof sijra islamato ko jede kahe kumable bafore sodomi lamatae takan ram fatu namne islamatae ndaga duhae hijra nabi zaide amane ya rabbi rahmatagedini wassalamu alaikum jedasin gahe galane karabbi te kawale nugahe me kaumrin lumlana dunya rakae ya rabbi mu'min to tarka kange gahe ya allah namadin ke tijabai nama kalima ke ol kabub damahe rahmatak tarjum ya moti oltae enjofu murzae de matarumani amane ya rabbi rahmatak dini mu'min to take kana dunya rakae kalubuf kabenya feda dini te ya fuda chungkan ke khaire kabatae ye ganolu tahe baguma ke tahe alhamdulillah moti choltae salbina to komalena marga ke gahe hojidan to kicho ma ke raga bahe atino rahmatina makan ke tae ummata se jawan kabura bahe gabruta angagare lubun harraga es atino gosadu ya moti oltae namni rabbin tae murada fi gae namagu ya gae wanam bisu namni amane ya rabbi rahmatagedini no fisgedmadini fitanu fabasu akasali hota wajinu tasisu mfana mu'min to tarabbinu abasu harkaza kadela kanu badasu gufudin islamanu jalahakasu kawole teruhe nyumata fajasu kanu mata islama ya tanadabasu dininu mantahu isafis wambasu najanu abasu kainin sisina amane ya rabbi rahmatagedini mutabirati bisar bada tafsisa ragaga baba dubbanna barasa murtae birankata amuru سر جاهلية همم تطوره أبدا ركنا المعنى منفره سر شارم لك ربي ملنجره جلتا جلسان دندهن ججيره ربي نبيبتسا وان دبتجرون غفتا كجل ما بافده إنه هو الأول والآخر كان ساكو فافار موتي دنيا ديني أمن يا ربي رحمتك ديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوني وري دفتني سنتني جرتن بقى نجني ربي تين دفتني ورن دفنيفس شير قداتي أكبرك أكبو قدا جتشو أسمان سني داما إن شاء الله سكندان كيني حرا وهي أبلما إسلاما أبلما إيمان الرا هنگت إيقباب سيني سنيفتكو يالا جهي أبلمان إيمانا إسلاما كيستي كبو وردوغان اتفيد مس أكم تري وانجدو ميقباب سني كافنا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آية مكان يو إلى الله رب سبحانه وتعالى جلقبا
دامسي إني تنجل كبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور ربي تأمنتن ربي كيسن صدا دا جديتي دي بسي صداسا أنو أججي ربي صداسا أنو فكن وانت ربي بكبا يتي صداسا أنو فدامو في صدا ربي تو ركو هم دافو جتشو دندا أما فرمات فرماني صدا ربي جالو هما هنجرو namni duniyaa kanarratti rakkoo hedduu keessa seena rakkoo sana keessaa rakkoo baay'eedhaaf furmaanni rabbiin kaa'ee jedhee sodaa isaati mee fakkeenyaan isinii tuqa suuratu xalaaq keessatti nama muddamee cinqamee rakkatee jedhee fi furmaanni rabbiin kaa'ee waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nama rabbiin sodaate rabbiin kallattii inni ittiin rakkoo sana keessaa dhiphina muddama keessaa bahu rabbiin isaaf mijeessaa jedha tokko lammaffaa nama rizqiin itti dhiphate haalli rizqii isaaf toluuf didee umti hundi isa rakkise wayarzuquhu min haythu laa yahtasib rabbiin bakka inni hin yaanne rakkadhee cinqamee kan inni jedhee yaaddaa jiru bakkuma inni yaadnirraa rabbiin isa razzaqaa jedhe lammaffaa waman yatawakkal ala allahi fahuwa hasbuh nama rabbi irratti hirkatee jedhe rabbiin gahaasaati kallattiinni itti yaade hundaafu rabbiin isaaf gahaa jedhe qabxii kana qabattan sodaan rabbi ammas rakkoo biraatiifis murmaata waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra nama rabbiin sodaatee jedhe rabbiin dhimmootii isaa kana laafintii wahii waan salphaa wahii akka salphaatti furmaata argatu isaaf ta'a kompleksii baay'ee keessa galeetii kompleksii kana rabbiin isumaaf salphisee haala salphaadhaan furmaata argatee achi keessaa bahaa jechuudha ammas dabaleetii waman yattaqillah laal anis atis ilmi namaa ta'e hundisaatu badii qaba yakka gurguddaa hojjannee jirra waan rabbiin dallansiisu waan sila caaqibaa keenya balleessuun malu hojjannee jirra garuu rabbiin furmaata guddaa akka tawbaa nuu kaa'ee ka'ee dabalata maal nutti hime badii gurguddaa sila dugda keessanitti ulfaatee jiru kana furmaanni maan nunna jedhu waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'aati rabbiin nama isa sodaatee jedhe badii isaa irraa harcaasaa akkuma bishaaniin dhiqatamu sodaan rabbii badii namarraa dhiqee harcaasee akka inni bubuusu nutti hime wayu'dhim lahu ajra harcaasuu qofaa miti hojiin khayriidhate hojjette xiqqoo salphoo wama madaala guddaa hin kaafne boru madaala kan kee hin gunne yoo inni ta'e rabbiin wayu'dhim lahu ajra min daasaasiif guddisa kanaaf yaa ayyuhal ladhiina aamanu ittaqullah yaa warri amantan rabbiin sodaadhaa bakka baay'eetti kana ajaje rabbiin inuma mu'mintoota qofaa miti bar yaa ayyuhan nabiyyu ittaqillaha jedha yaa nabiyyichaa rabbiin sodaadhu jedha nabiyyumaanu kun akka warri kaan irraa gorsa fudhatanii rabbiin sodaatanuuf yaa ayyuhan nabiyyu jedhee nabiyyi isaa waameeti rabbiin sodaadhu jechuu ajaja dabarse kanaaf sodaan rabbii galaa kan keenya hunda haa ta'u watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa galaa godhadhaa jedhe warra hajjii deemunu galaan caalaan immoo inni filatamaan maanni jennaan sodaa rabbiiti huccuun keenyallee sodaa rabbii haa ta'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa huccuun inni zaahiraa kun akka inni nama qaama namaa kana awrata namaa sattaru himee ka'eetiyyi inni haqiiqaa ammoo sodaa rabbiiti jechuu nutti hime kanaafuu nama sodaa isaarraa qullaa ta'u rabbiin nun godhini haqqa tuqaatihi haga sodaatamuu malu rabbiin sodaadhaa jedhe walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun muslimoota taatanii malemmoo hin du'inaa yeroo gama rabbii deemuutti kaatanu muslima haqiiqaa nama rabbiif ajajamu waa inni dhorge dhorgamu karaa inni ajajirra deemu ta'aatii du'aa jedhe واعتصموا بحبل الله جميعا متى درين كينيا هراني إجوني سكن تكو تآتي في نيو ربي كبدا بحبل الله في نيو ربي هذا ربي كبدا هند مسلماتو كو تآتي وسو والهيكو قودن وسو غري غريتي والهم بباسن وسو تابلا والهين كنن هنگدن دامين غراتو ما كانت تكوتاتي في نيو ربي كبدا في نيو ربي تجي مالف جنان جما جنة ربيتي النمجا جما رحمة ربيتي النمجا جما والربي النمرة بربادوجي نمجا أوان تأفيجي تكوتاتي في نيو ربي كبدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عددهم بإنا تفرقوا أسرت مالي نوغرا غرما أومو
addadummaa uumu wal qoqooduu wal bittinneessuu dhowwi walaa tafarraqu wantitti wal qoodan kun waan baay'ee ta'utu mala bar gandaa wal qooduu ta'uu mala sabaa wal qooduu ta'uu mala ilaalcha siyaasaatii wal qooduu ta'utu mala madhabaa wal qooduu ta'utu mala inni kun hundi islaama keessa gaafa seene islaamni ilaalcha ideoloojii jiranuun wal qoodee jedhe ciccitee akka huccuu dhume akka huccuu ciccitee dhume adda bittinnaa'ee dhumuudhaaf deema isa kanaaf rabbiin walaa tafarraqu adda hin baba'inaa jedhe tokkooma finyoo rabbii qabadha adda hin ba'inaa taappellaa waliif hin kaa'inaa gama daangaa islaamaa keessa seenaa udkhuluu fi silmi kaaffa qaama guutuudhaan guutummaan guutuutti amantii islaamaa keessa seenaa gaafa seentanii jettan inni daangaa islaamaa keessa seene hundisaa raabixaa iimaanaatiin funyoo haada iimaanaatiin walitti hidham awthaqu ural iimaan awthaqu ul'ura irra cimaan funyoo irra cimaan haadaa kan walitti muslima hidhumaan ni jennaan iimaan kan firoomaa caalaa kan dhiigaa caalaa kan gandummaa caalaa kan biyyoo caalaa isa kam caalaayyuu ideoloojii caalaa maaltu walitti nama hidha jennaan iimaanatu walitti nama hidha rabbiif jecha wal jaallachuutu walitti nama hidha kanaafu rabbiin walaa tafarraqu wadhkuruu ni'matallahi alaykum tola rabbiin sinii ooleme yaadadhaa jedhe seenaa guddaa qaba aayanni kun asirratti seenaan guddaan inni qabu yeroo ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam makka keessatti ergaman inni humna qabu dadhabaa saamee nyaata inni nama baay'ee qabu garee baay'ee qabu nama garee baay'ee hin qabne miidhaa hacuucaa ture achi keessatti ergamanii ergamaan rabbiis hacuucamanii alayhi salaatu wassalaam mirga barsiisuu mirga rabbii kee gabbaruun qabdu innaan madiinatti godaanan gaafa isaan dhaqan ummanni madiinaa warri ansaara ta'anii booda diinii rabbii gargaaranii bira dhaabbatan garee gurguddaa lama qabu turan awsiif khazraj lammanuu arabuma saba tokko ta'uudhaan garuu gosa lamatti ba'anii jiru gosa lama qabu gosti lamaan kun waggaa 120 ol wal lolan bakki jarri irratti wal lolaa turan bu'aaf jedhama inumaa ummanni yahudaallee gosa kana lamaan jara hiriiree ummanni yahudaa gosa sadiitu madiinaan keessa turan bani nadiir bani qaynuqaa akkuma kana bani jarri tokko maali warri sadan kun tokko garee tokko jala awsi jala hiriiree inni kaan khazraj jala hiriiree wal lolaa wal ajjeesaa turan rabbiin ni'imaa gaafa jalatti oolu ergamaan rabbii ergamanii gama islaamaatti oggasaan jara waaman lola bu'aaf irratti waggaa 120 ol wal lolan inni kaan ilmoon jala ajjeefame inni kaan abbaan irraa ajjeefame inni kaan haati manaa dura ajjeefamte kana hunda dagatanii فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة ربيتين تولا ربين إسنتي أولين قراني ربيتين أبوليين تاتني لال إرقما ربيتين مالجد عليه الصلاة والسلام ربين هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين كان قلبي مؤمنوتا والاتفد تقود والهبتشيس ربي جد عتي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وسوان دچير رجل هند والاتقاب دي جراف كنتيجو قلبي جراغون كما تقود دندس لال مي أكمت دنداما نمني كليس أبان جلادوئے فر جلادوئے وبوليس جلادوئے حالو بحجو فل بربادارو گما بحجو فل بربادارو إيسا كان هند سا دگتا آدا جاهلية كومي جاهلية گما يرو جاهلية سن دگتاتي حرفنو هذا إيماناتي ولتهيد ما جنان سنهم تدقتي رفي مالو إسا هندقتشي ستوري وان تاتي ألفات ربين فيدي إيمانا فيدي قد اتروب سي أنصارا كيستي تاتي سنجرة دقتشي سي هندنو أبوليين كوالي رتدو كوالي في جتش هالكنيف قيايا دولي في ياد دقوتي كان أبوليسا إسا تيف جتش أفوري قوتي إسا كان مالتو فيدي أخوة إيمانات هذا إيمانات والاتجارة هدودان بيسان چوبا توكتي اللي يورك كتجراته وفي دقورة وبوليس وفي تيف صدر كادا برسوتة أرغماني جتشون فأصبحتم بنعمتي إخوانا نعمة ربيتين أبولي ينتاتني جد ربي سبحانه وتعالى نعمة ربي نتئولي قدام كن إنك ليس جرسنا كيستك أبتمان أرغمي
har'as nu keessatti akkamiin argama laata qaacidaa jiru keessaa inni guddaan tokko maa inni jennaani nuti obboleeyyani amantiin islaamaa obbolummaa akkamii olitti obbolummaa haqiiqaa nuu kenne obbolummaan keenya waan ittiin daangeffamu tokkollee hin qabu baraan hin daangeffamu bakkaan hin daangeffamu sabaan hin daangeffamu ideoloojiidhaan hin daangeffamu wamti isa daangessu hin jiru maal qofa isa daangessi imaana qabaachuuf imaanaa dhabuu khalas rabbitti amanuu rabbitti dhiisuu rabbitti amanuu dhabuu kanuma qofaan daangeffama laal geography no yaa akhii fil hind aw fil mashriqi ana minka anta minni fantabi obboleessi koo inni biyya hindii jiru yookiin maghrib inni morokoo jiru ana sa Aasiyaa Itoophiyaa keessa jiru gurraacha kanaan obbolaa ati anarraayi ani sirraayi kana yaadadhu hin dagatin geographically hin daangeffamnu bifti keenya koo gurraacha kee adii ta'uudhaan hin daangeffamnu rabbiin maal jedhe wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'duhum min ba'd mu'minoonni gariin gariirraayi ba'duhum awliyaa'u ba'd gariin jaalallee gariiti wanti jara adda kutu hin jiru tokkuma dhiigni jara adda ta'uu mala bifti jara afaan jara geographical location jara walla buutu mala garuu geographiidhaan hin daangeffamanu baraanis hin daangeffamanu mu'minoonni obbolummaan isaanii gonkuma baraan hin daangeffamu arra والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان مؤمن توتي والربود الردفن الله مال جدن يا رب ربنا اغفر لنا يا رب نوف أرارم نقفا في متي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أبوليان كينيا ورا إيمانك بم ندر سني ديما دنيا كان الرا قدانا بركما تمستو برد إبان درس قدانا ورسنا في اللي أرارمي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أبوليان كينيا ورا ندر سني ديما إيمانا دنيا كان الرافية في اللي أرارمي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا ربي جبا مؤمنات قلبي كينيا كيسا قنكم من كائن جباسا إنافاسا وانيوسا حسدي قنكما مؤمن قلبي كيسا كاتو ربي كتتني ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربي أتي مرر فتادا طلع أولادا كنافو جبا مسلمانو كيسا كائني جدا قوساتو كونيسي يادا تشيسا ولكم كان نمني أكا بشنن في جود الرباطيس دهان نجرا نميتش تكوتو هي ساتوري غندا كينيتي نميتش هي سيكوني نما سوري سوهيتي يرو هندا ولي درس والدرغم كابينيا رتيس مال الرتو تاتي هندا رت غياتوكو إني كابينيا كبكون غاغورا مايا فيدي هيدي وانغوتم هندا غوتتي فيدي تيجي كاي inninis isaan xiqqeeffachuu jedheeti dhaqee baankirraa maallaqa liqeeffatee fide gaagura ammayyaa hojjete yeroo inni gaagura ammayyaa hojjetee jedhu kannisni kan isaatti kannisa sanaattis galchiteetti kannisa kana damman qabu kannisa dureessa damma qaba akkam ta'e gaagurri kee jedhanii gaafannaani kan koo beergii jedhama biyya keenyatti algaan bulamu kun beergiidha jedhe kannisni as bultee tiyyi dhayxee kan isa dureessa sana hojjetti malee kan koo bakkatti waa dammi hojjetamu miti jedhe isii kana xiqqoosi keessa bashannanaa dhaafan isiniif buuse namichuma kanatu xiqqoosaa biraa maal jedhe mootummaan namoota walitti qabee dhalan baay'isinaa kiniina fudhaa jedhee himeenna sana inni immoo baankiirraa maallaqa fudhatee jira baankiin immoo dhalaa akkuma isin beektan rabbiin baankii dhalaa kana fayyadamuun irraa hakaasu harama guddaadha badii guddaadha dhalli asumaan akka yaadattaniidhaaf namoota baankii dhalaa fudhatan kana walakkuma kana yaadachiisuu jedhetan inni maallaqni taa'etti dhalaara mootummaan immoo dhalatu baay'ate nama baay'ate kiniina fudhaatii dhala kana hir'isaa jennaan maal jedhe dhaqaa baankii kennaa dura jedhe baankii isa dhalee aazaanuu kaa'ee maallaqa nutti baay'isaa jiru dura isaa kennaa ka'aa keenya suuta fudhannaa jedhe alaa kulli haal taphaa walakkaan hin buuse bakka irraa dubbachuutti jiru obbolummaa imaanaati obbolummaan imaanaa akka inni baraanis hin daangeffamne hime akka inni biyyaanis ji'oogiraafikaalii hin daangeffamne himne ji'oogiraafikaalii an Itoophiyaa keessa taa'e
inni Afrikaa keessa jiru, inni Ameerikaa keessa jiru, inni Jaappaan keessa jiru hundi isaatu obbolaa imaanaati anaan. Baraanis hin daangeffamnu. Inni waggaa 1000 dura tures, inni waggaa 100 dura tures, inni sichi kana booda dhufus obbolaa imaanaati. Yoo rabbiif jecha isa jaalladhe mindaan itti argadha, yoon isa jibbe immoo rabbiin natti dallana jechuudha. Obboleessa imaanaa waan ta'eef akkuma kan ideoloojiidhaan isin daangeffamu. Obbolummaan imaanaa ati ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaatteef, ati yookiin immoo madhaba adda addaa qabaatteef, ati yookiin ideoloojii kamii filsifinnaa kamuu qabaadhu kanaan hin daangeffamu. ما دمت تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أتي إيغا الله تأمنت كان قبر مربي تو أمنت كان ستي أرقم نبي محمد تو أمنت أمنتين كان كإسلام تو أمنان إن كن ذاك المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله مؤمن تك إني وادار ربي عادي ربي إساف جرو إسو مكان كان براهيم بربادنا نمو مكان جدتو مسلمة آتي ربي بجتش سجالة dirqamaati. Ati rabbiif jecha isa nassaruun dirqamaati. Ilaalcha addaa wayii madhaba addaanaan qaba jettee jibbuun gonkumaa siif hin eeyyamamu. Gonkumatti siif hin eeyyamamu. Al-muslimu akhul muslim. Muslimni obboleessa muslimaati. Laa yadlimuhu isa hin miidhu. Walaa yakhdhuluhu akkuma kana diinatti dabarsee isa hin kennu. Maaliif diinatti yoo dabarsee kenne miidhaa guddaatu irra qaqqabuun mala waan ta'eef diinatti illee dabarsee isa hin kennuu jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Diinatti dabarsanii kennuun badii guddaadha obboleessa muslimaa. Walaa yaxqiruhu isa hin xiqqeessu. Isa hin xiqqeessu. Obboleessa muslimaa xiqqeessuun waan rabbiin dallansiisu keessaa. Ergamaan rabbii maal jedhan itti fufanii alayhi salaatu wassalaam. Bihasbi imri'in min ashar an yaxqira akhaahu almuslim. Badiidhaaf hamtuudhaaf siif ga'a. Obboleessa muslimaa xiqqeessuun. Obboleessa muslimaa xiqqeessuun yakkaaf si gaha kan biraas hin barbaachisu. Yakka dabalataa sin ajomsiisu. Obboleessa kee muslimaa haala kamiinuu xiqqeessuun badiidhaaf siif ga'a. Obboleessi muslimaa akkamiin xiqqeeffama? Bakka inni silaa rakkatee miidhamaa jirutti dhaqxee isaaf birmachuu dhiiftee isa miidhuun, miidiyaarra baatee maqaa isaa balleessuun, haala hin taaneen isa xureessuun, suuraa hin taaneen isa dhiheessuun obboleessa muslimaa xinneessuudha. Rabbiin biratti sin salphatta. Rabbiin mindaa waanuma hojjette sii kaffala. Yoo ati obboleessa muslimaa kabajja innis si kabaja. Yoo ati obboleessa muslimaa nassarte innis si nassara. Yoo ati obboleessa muslimaa badiisaa satarte innis si satara. Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Nama badii muslimaa tokko dhoksee jedhe Rabbiin duniyaa akhiraatti badiisaa dhoksa. Nama immoo badii muslimaa hordofee qoonfaree dirreetti baase Rabbiin badiisaa tokkoon qotee qoonfaree ol baasee guyyaa qiyaamaa ru'usa khalaa'iqaa hundarratti isa salphisa. Kanaaf badii muslimaa dirreetti hin qoonfaramu, ol hin baafamu, feesbuukii irra bahamee hin labsamu, kaasetti ittiin baafamu, callifamee lafumaa kaa'amee kitaabni ittiin barreeffamu. Ulaagaa qaba badii muslimaa tokko ibsamee dubbatamuudhaafu. Akka ulamoonni jedhanitti badii muslimaa yoom dubbatama kan jedhu irratti kan kaa'ame yoo badiin isaa kun sirreessi jennaan dide taakka. Lammaffaa immoo badiin isaa kun nama biraa kan miidhu yoo ta'e fakkeenyaaf ilaalchi isaa ilaalcha jallinaa ta'e ilaalcha kana sirreessi jennaan dide namoonni baay'een ilaalcha isaa kana duukaa hiriiranii karaarraa jallatan karaarraa goran yoo ta'e yeroo kana abalu kun badii qabarraa dhaabbadhaa jedhama. Yoom gaafa badiin isaa kun babal'atee intishaara ta'e namoota baay'ee jallisuu jalqabee fi qajeelchi jennaan gaafa ni dide. Sanaan alatti lafumaa kaatee ati Facebook irraan fiigdee maalirraan fiigdee badii namaa labsita taanaan waan ittiin rabbiin sitti dallanu keessaa isa guddaadha. Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Egaa obbolummaan imaanaa bu'aa guddaa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf bu'aan inni qabu keessaa hadiisa Anas ibn Malik tokkoon sinii kaasa. Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda ergama rabbi irraa nu gabaasee maal jedhe thalaathun man kunna fiihi wajada bihinna halaawata al-iimaan. Namni waa sadi of keessaa qabu amala sadi of keessaa qabu mi'aa iimaanaa ittiin argataa jedhe. Waa sadi mi'aan iimaanaa argama. Inni tokkoffaa kan ittiin mi'aan iimaanaa nuuf argamu
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ربيني في إرجمانسا وانجران على جرو هندرا جرسات جالتا وان هندج على ربي جالتا وان هندج على ربي تيان سي إرجماسا جالتا عليه الصلاة والسلام وان تكو في ديتين هنكن ديسو جتشون ربي سات إيغنا إرجما ربي تي وما تكو في دي جالala jara keessatti wal hinqindeessu bar jaalala rabbiitti jaalala makhluuqaa fiddee wal qixxeessuun matuma saattuu shirkiidha mi'aa iimaanaas kanat argattu haqiiqaa yoo rabbiin jaallatte waan hunda caalaayyuu yoo rabbii guddaa jaallatte ergasii yoo ergamaasaa alayhi salaatu wasalaam jaallatte rabbiin jaallata maaliif ربي سأومي دابا مرة إسا أرقم سيسي ربي تولا قداسة أولي إسا قدسي نعمامي كستي كني الجن نسي كني قر نسي كني ميل نسي كني أركن نسي كني نعمان لك كامل فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم ربي كيسا سكب كجب سيفت سكم سب سيفت كناف ربي جلت إرقم ربي جلت عليه الصلاة والسلام مالف دكان كيسا يفت سباسا شركي را توحيدت سباسا جلنا الرقرق جلو ما سوامان جهنم الرقر جنتات سوامان تولي إرجما ربي نورا قبلو كفلمي وان أمومتي بونكم أيو كناف مخلوق هندج على إرجما سجلت عليه الصلاة والسلام كنام بياني إيمان أرجم إن لما فهمان جنان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله نما قاف جالت ربي في جتة قاف جالت يو ربي في جتة نما جالت سببا ربي جالتوف سببا إرجما سهردوف سببا إيمانك أبوف هو إيمانا جتشون أبول ما إيمانا إنك أبوف جتشا يونا مجالت يروكنا حقيقات ميا إيمانا كبدا جتشون إني سدفان كان ميان إيمانات تنرقم مان جنان وأن يكره أن يقذف في النار بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار وأن يكره أن يعود في الكفر كفر التدابي وجبون إيه ربين كفر الرابي ليس إيسا باسي أكما جهن إبدا كيسة أتدر بتموجبو كفري تدبي وجبو دا كان سدني مياني ما نرجم كابتن الرادو بتارو سكم ربي في جت غافا أبوليسا كي مسلماتكو أبوليسا إيمانا جالت مئة إيماناتو إتين أرجم مئة إيماناتو إتين أرجم ما الجنة نرجم ربي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنو ما مئة إيمانامتي إيمانو مرات كوجو إيمانا قوت تشودافو تكون كيسن إيمانا قوتو هن أرغتو هنگوانو في جالتو أبوليسا ساتيف جالتو لا لبوا إيمانا وانو في جالتو أبوليسا كي أبوليسا إيماناتي في جالتشون متاني ساماني إيمان كان النتين قوتم كان النتين إيمان حقيقة أرغمو أبوليسا كيتي في جالتشون أخيري فكين فاتي علمي وفي جالت إسافي جالت وكابين يهرو يو جالت إسافي جالت وانتو قررت ملكا ويو جالت يقول سكتي في جالت يروكا نمالتا تري أتس إيمانا حقيقة إيمانا لغما أمانتي جتشون بوان أبولمان كبو لالس كيست بوان أبولمان كبو إني قدان توكو إيمانا قد تشود مافو أبوليسا كي أبوليسا مؤمنا جالت شود يكبدا كما ربي عليه الصلاة والسلام وهي أبولما إيمانا رتوان باية دبتن مال جدًا حديثتك كيستي المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمن مؤمناف أكا إجار سمناتي جدًا إجار سمنا مال قد جنان يشد بعضه بعضا قرين سا قري جبيسا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا من نتوكو يرو إجارة مؤمن كن جدار منات تلك النجر جدار منا كان أقوفا يوفو للتنلالتن وان با يوف كيسا كبا دقان كيسا جرا سمنتون كيسا جرا gubbaa kanarra qalamni jira bishaan keessa jira wantoonni kun hundi walitti dhufaniiti bukeeffamanii bishaan itti nammee wanta daddaatti nammee mana ta'e mu'minni sakkuma kana gariin garii ijaaree wal jabeessee wal cimseeti hawaasa mujtama'a mu'minaa ta'e baheeti rabbiin biratti jaallatamaa jechuudha mana kana osoo fudhatte wantoota gatiin isaanii qaqaalii kana hunda keessaa osoo bishaan qofaan bifte mana ta'uu hin danda'u gonkumayyuu bishaan gatiin mana kana fakkeenyaaf bishaan birrii 2,000 geenye ta'utu mala garuu tu bishaan qofti keessaa hafe mana ta'uu hin danda'u akkuma kana mu'minni tokko haqa malee keessaa baafamnaan raabitaa imaanaa keessaa mujtama'iin sun mujtama'ii imaanaa ta'uu dadhabaa deemaa jechuudha yashuddu ba'duhu ba'da gariinsaa garii jabeessaa jedhan
كناف مالها قونوري نوف دامن إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا لا تناجشوا يجون ميشا بتون بربان لا الأسرت وان أبولما إسلاما ميتو وان أبولما إسلاما تكو بورسيتو إرجمان ربي سبير كرا سيرتان وان أبولما إسلاما قدونا ما تلاففتو تجيفتني تجي إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام نسيرتان ميلا الحديث كان لا تناجشوا جتون ميشا بتوهم فين قتي ولتين دبلنا بكتو كودكني أبوليسا كورتي قتي دبلي أكا إني أبا ميشا سن فيدموف جتون ميشو ما بتو سلان كم نفكنيا في ميشانكم توكو يوتي كما بتبشني سرابيتا يوتي جت هريان كي توكو مودو في أها قتين ساكسي جدي كما بتبشني بيت قتي ميشا ولتين دبل تشيسنا جتون ماليف إيمان الرتي أبولما إيمان الرتي من دافد ولا تباغضوا ولنجبنا كما أبولما إيمان بالليسا ولا تدابروا ولتندفتن دقدا ولتنقلنا تدابر جتون إني كوني ساسيدو في إني سوني ساتشيدو في سلامتا ولنجتشو والهمتشو ولتقمدو ديسي دقدا ولتقلا أبولما إسلاما بالليسك أبولما إسلاما بر أسوما باية ولتدلنني guyyaa sadii ol waliin ooduun gonkuman eeyyamam obbolummaa islaamaa waan balleessuuf jecha walaa tadaabaru walaa tahaasadu walii waanyinya walirratti hinaaffisina qabeenya abalu argate maaliif argate hin jedhina akkamuma abalu kun horti abalu kun akkamuma barumsaan sadarkaa argatti abalu kun akkamuma qabeenya argata yaa akhi maaltu si galche qadara rabbii keessa isa rabbiin isaaf kennetti hin gammaddu يوتا اللي ربي نساف كن أنا في سكن نويتو وانا بلسكي أرجتين جمد كابينيا نرجتين صدركان نرجتين برومسان نرجتين كباجن نرجتين إن جمدو سلا والله أجري ربي برتتين نرجت يو إتمو وانيته أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله تلا ربي نما في أول الرتجي نما توانيتا والربي نعما ربي نما في كن الرتجي نما توانيتا إنكم بر تنين أفما كيتيفو تنين همان ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا يا قبروت الربي أبولي ينتا قطعا كن أجج ربيت أجج إرقما ربيت عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة يا قبروت الربي أبولي ينتا مؤمنون تججون هندن تجرى أبولاد كن تشريع إلهي تبر سير ربي بوسي أبولمان إيمانا نمني قرين وان عقيدان فبولمان إسلاما وكندكمان إسلاما والفالس فيسا دركاسي وبرقى يجرى يا أخي كو اللالو ما فقول عج كو اللالو ما عج فقول سيرا إسلاما كيست تقما ربي تيفي تقما مسلما ولما تدبتما ملال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إسينكم قران كيسان كن قرا توكيتشا جتون قران دين الإسلام أمني كيسان إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة توكيتشا أن مربي كيساني أنو مكوفا قبراجل ربين كوفا قبروني في أمني إسلاما توكوتاون وان أدهم بانين أكا سانتما توكفولا لما جدا نمني قرين لكي كزيمتي سانتما توكفولا قر توكيتشات أددن بو كلمة التوحيد توحيد الكلمة كلمان تكم ما ربي إبسطو في تكم ما أمة مسلمة وانا الددب بأوهمتي بيكم سامتي أمة مسلمة تكم ما صديقون واللالوما فكهيمتي يوكين عقيدة بيكومتي إنكم قمكم هنتو واللالوما حمادة تكم ما إسلاما ديقون كايو أمني الذين يذكرون الله قياما كينيا نوف كوبي سمالي كايو بيكتو تا إسلاماتي متي كايو بيكتو تا إسلاما مسلمة سحنكنا كبوس إسا حنغت إرفو ياس إسا ديني تي إرغاريس ولمتهدني والإجارني أكا إني حنكنا كبو حنكنا قدا كبو فويو إن حنكنا قدو غلا كبو سريفتا ديم إني الرويامو ورسناف فكينيا تأي ورسن أول هركسا تولچا ديمو قد أمالي وللرا چچري كوكوتي بارتي اكتباسي ولللولچيسو إسلامني تكمات بايت يفتا
waan tokkummaa diigullee baay'ee seerata. Meelaal hamiin maaliif jibbame? Komiin dudduubarraa maaliif jibbame? Haasaa gidduu namaa fuuchuun maaliif jibbame? Maaliif jettan tokkummaa imaanaa kana diigaadhaaf. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam hamii irratti bareechanii xiyyeeffatanii baay'ee loluun isaanii waan isin tokkummaa islaamaa diigduudhaaf. Foon obboleessa keetii nyaachuudhaa jedhan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه akka du'a obboleessa keetiin foon isaa nyaachuuti isa oni jibbita maaliif isa hamattaa jedhan. Hamiin asitti har'a jibbame kun obbolummaa islaamaa diigdi duubaa wal hamachuun haasaa gidduu namaa fuuchuun namiimaa jechuun wanti cadaabni qabrii ittiin argamu waa sadi gurguddaan keessaa inni tokko maanni jennaan namiimaadha jedhan. Namiimaa jechuun haasaa gidduu namaa fuuchuudha. Ana bira dhufee abaluu akkasiin jedhe isa sana bira dhaqee bargaaliin akkasiin jedhe maal ta'ere aniifin obboleessi koo sun diina walitti taanee jechuudha. Namichi diinummaa oomishe kun muslima waliin kute kun haasaa gidduu fuudhe kun nama bor cadaabni qabrii itti ulfaatu keessaa tokko. Kanaafuu qabxiin kun obbolummaa imaanaa waan kuteef ergamaan Rabbii baay'eetti xiyyeeffatan. Namiima utuwwiin ba'da dhaalika zaniim. Kanaaf irratti xiyyeeffannee waan obbolummaa islaamaa jabeessu irratti haa hojjennu. San keessaa tokko maanni obbolummaa islaamaa wanti jabeessu husna dhann yaada walitti tolu. Dogongora namaa kana lakki ta'wiila wahii kenneef Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi caalimni guddaan sun maal jedhanii dogongora jechuu waan yaadde waan obboleessi kee dubbate yookiin waan obboleessi kee hojjete tokko fakkeenyaaf an badii baay'een balleessaa oola. Wantan jal'inaaf balleesse jiraachuun ni mala. Garuu namni na jaallatu tokko obboleessi imaanaa tokko waan an balleesse kana hiika baay'eetti kennuu qaba dura. Lakki kanaaf godhe maal jedhan Ibnul Qayyim hiika gaarii 49 itti barbaade yoo dhabde 50ffaa irratti hin dogongore jedhii jedhan. Hiika gaarii nuti immoo osoo hiikti gaariin 50 jiru hiika jalloo tokkitti itti barbaannee kanatti fedhe jennee biraa galla falas. Sammuun keenya husna dhannii waan jedhamu hiika gaarii itti kennuu waan jedhamu hin beeynu. Bar kun immoo numa mataa keenya miidha malee waan nu fayyadu tokkollee hin qabu. Obboleessa imaanaa jibbuun numa mataa keenya deebisee miidha. Aaqibaa keenya balleessa. Obbolummaan imaanaa yoo ati Rabbiif jecha wal jaallatte waan Rabbiin ittiin guyyaa qiyaamaa qabbana arshii jala si dhaabu keessaa tokko. ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa al-Qudsi gaafan itti maal jedhan yaqulu Allahu azza wa jalla yawma al-qiyaama ayna al-mutahabbuuna fi jalaali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Meerre nam warri guddina kooti kabaja kootiif jecha wal jaallatan guyyaa har'aa gaafa gaaddisni kan koo malee hin jirren gaaddisa koo jala jara dhaaba. Meerre jarri jedheeti eessa jiru jedhee Rabbiin jennaan dhufani Rabbii wallaaleetii miti siluma beekaa gaafata. حديثا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نموت أمل تربة قبن كان ربين قياك أما قادس جلا قادس ساجلا جرد أبو كيسا إمام عادل إمام دربوا هقنان حقاتكو قياك أما ورقبنا عرسي جلا دابة الرأي إني لما فا رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. نموت لما كان ربي في جتة ولتدفني جهل لك نرد ربي في جتة أبلو ما إيمانا ردي ولتك بمني سنو مرد أدبهن وركن قياك أما قافا چنكان ألفات بيفتون تاكونا متدي هات جهنم ني أفهم بافت دريك أما ردفه لوغم كوما ترباتمان دفه دريك أما رمرسي نموت ربي تكفر ربي جدن نجاد جدو يروسنا cinqaasan keessaa fuudhamanii qabbana arshii rahman jala kaa'amu warra Rabbiif jecha guyyaa har'aa wal jaallataatu jaalala keessatti dabarsanii jechuudha. Lammaffaa jaalalli Rabbii bu'aa inni qabu keessaa inni guddaan qabxiin ittiin jannata Rabbii galanuu jaalala Rabbiiti. Laal mee hadiisa ergamaa Rabbii tokkoon sin hima alayhi salaatu wassalaam. Ergamaan Rabbii
رحمني في نجين ربي سان الله جراتو نككتن فوالله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ربي نتتو ربي تككدي حق أمنتنو جنة هنقلتنو جدا حق أمنتنو جنة هنقلتنو خلص مرتاد أن يكون سلا إنهم في المسكن ولن تؤمنوا حتى تحابوا حق أمو والجالتنو خلص أمنتنو حق ربي بجتش والجالتنو مسلمني هنگا والجالتت هنگا والفيادت هنگا والفدمت إن أمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا هنگا والجالتنت إن أمنتن أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ميسين أكيكو وان هجتني إتن جالل أرغتن والجالتن جرني كاني أفشوا السلام بينكم قدو كيسان سلامة تا ببل إسا سلامتا هدو ميسا سلامتا أنرى مد سلامتا قلبي كيسا رفي جالل قبض إسي حقيقة كمال جد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافة جد نجين ربي سرها جرات طل ربي سرها جرات بركان إسا سرها جرات خيرين إسا قافة جد نجين ربي سافوت رحمة ربي سافوت طل ربي سافوت كن جالل ببلس يو أنرى مد إني أربك وفرّا جدمت كانوا نيران نفلموني فكان متتاتي كناف والهجالنو بوان أرجنو والجبورة بوان أرجنو والحسدورة بوان أرجنو والتي إنافورة إنافان بوان النكبو بوان إنافان كبو بوان حسدين كبو ما نجنان خيرينو تهجن صلاتنو تسلان صومنو تسون عبادانو تقوني قبيفتو يوتين على خيري براتكم اللهين كبو إرجما ربي مالجنا عليه الصلاة والسلام الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب حسدين إنافان جبان أكاي بدك أورانيات خيرين ما نيات هيدن أتوك بليسك جبون وبليسك كيس رت قلبي دان غدون فموني صلاة متي صلاة تسجلا غبا صوم متي صوم تي بدت تسجلا قبسيسا زكاة كان كي قرآنات قراءة ترت دعوات قدا ترت سجلا بدت قبسيسا الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب مال جدن نمارق ما ربي عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم كما كيسن تؤس ديمي أدفه ركبني أمة دري تجي أمة يهوداتو كما كيسن أجه ركبا كيسن يمد إني تلالا في بشتا جدا مكون ركبا الدربا كيسا إني هم ما تامان نجنان ركبا حسديت ركبني حسدي كن يهودو ترى الدرب باينان حسدي يهودا كم يهود حسدين كن معناني سامان نجناني تولا ربين قبريتش سارتي أولي دوكو وتو إرادة ميغارا كودو في جدني هول فكنيا نونتوكو كابينيا ورتي جنان أي وتو أبلو كان أكنا موديسي أنا كنمي وانجدو حسدين تعريف نسا اكتسابي كمان حسدي يهودا مو كان عميد تولي ربين نسر جروس بدي أتيس أكو مجرى سلبته أو في سلبته نيفدو ماله جم جرى أكو يونغون فكنيا ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وتو أكو مجرى كفرتني تكوتا تني وج جهنم قلتني جالته بر إيمان فرجوا في متجر في جراتي تكوتا تني ولين كفرتني حرمتني جهنم قالوا جالته نبيكو كإيمان جنة ما قالوا يهودني غاف نبي محمد إرجمان عليه الصلاة والسلام نبي محمد إرجما ربي تأو علمه أفيتي ولت بيكو حنق علمه أفي بيكنه ولت نبي محمد إرجما ربي تأو بيكو يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون نبي محمد كان نبيكو يهودني أكا مجانكن علمكو تججو بيكنت نبي محمد إرجما ربي تأو نبيكو مال تجرد ويتي أمنو نبي محمد يردفو مال تجرده حسديد إنافاد أكم يجو سكين يكيسا تقول أبي أكم سبب رأى إرقام حقني سبان كم دوغان غندن كم دوغان بيان كم دوغان دفنان فودچو دركم يو شيطان رادو فيو يو إبليس رادو فيو دوغان سبب من رأى يو دفع دركم جرغرو سبب حسدي سبب إنافا أكم سبب راكيسا إرقام جدني نبي محمد ترقمو دي أمنو دي دني عليه الصلاة والسلام جهنم الترماني باين جراد أو تبيكن حسدي يهودا كن أمتك نتسعيه جدن نبي محمد عليه الصلاة والسلام داء الأمم قبلكم
الحسد والبغضاء حسد وانيوني في يوكي نافاني في جبان أسته أمتك نتي أمني سن وتونا بمحمد بيكنو تمنو ديدن وسو حكا بيكنو فلجو ديدن أمني حرامو إسان الرادالي والجبو والنافسو إنو ما سدركاسنا دربي سدركا والأجيسو في والكومجو في والرتب الرئيسو ربي نحسد ديرانو هايكو يو بوان حسدين كبو كان كوفا يوم مو حسدي كل سنة قلبين كينيا توليجة دي وانتنو تتفيدم نجل كبا غافا دريك امات الكافم نو قبري كينيا را كبنا عرشي جلد ابنا مالف حسدي كل سنة يبولي سكينيا جلن عجبتنا ابتو اخواني مانا بر ابلماني وركاني حرم جتا غافا قيامان جه موتين ادبم على خلاو يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا ربين جاللوني ورول جالتن قويا كياما غرين جرا غريف دين إنهم مل ور ربي صدار رتي والجالته مل وري صدار ربي رتي والجالته هو غافس على جال اللسا غافس تولا جال اللسا يو إس الدنيا أكمتا دري كياما تولين كبنا عرشيد أبت والكبت جنة ربي تجيها صراط الران غافا جنة ربي قال موكم قرآن كيس ربين سبحانه وتعالى مال جده ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ونزعنا ما في صدورهم من غل جد آية تقول وان قلبي جرى كيس جبا وهي حسدي وهي قوم جرى كيس لكني كل سنة بافنيتي مال جرى قول جنة الرتي جنة ربي كيستي ولتجرى قلني قمان ولين تاؤ سري ربين كايف أسي جرا كايتيجي سري كان رتي ولتجرا قلني والإلالا ولين تبتو إنو ما أبولي الدنيا رتي والبيكن قبان جر ولين أبا تنجر أكما دنيا بويا جمع قبا ولين أبتو تجرا قمتشون إيمانا أستهين أبتو كناف أبولي سكين إيمانا حنقدن دينين وانجب باسا جدامي تك قلبي كيستي قبتشون سلبنا قدار إنما يونو تبلي سيجو الرح دربينوف بدي نما تدللون ومجرور كن وان الرتيون فالمسيسو ميتي قرو يودن دي سيمو دي فما إساف قوتي بوا قدا الرتي أرغتا فولدر ربيت لال سلفني توكو مال جدا يا ربي أنك بيني وهين كبو وان التين صدقات دي سيبرت ترغدو أكو مكان جاهي جتوني نما منصب صدركا وهي كباتي دكي نما فيدي بو انا ما بوسو وهي سنتو وانتن كبو نما حمته نما كومته يا ربي دي سيرا اني كباجا كان كو نما توكي هوندا دي سيرا سبرتي كان صدقتا سبرتي إسا كان صدقتا جديتي صدقا غدا ربي مركاجتا كناف سبب كوتيف يوكين سبب كي نمني نميده يوكين نمني سميده برغويا كي اما ربي برتي فولدر ربي تتناچو إنكبو إسا جدو سموكي سكي جنة هند مسلماتيفو وانو تباليسي أرارمني هندانونا غاتاني قلبي كلودان فولدر ربي يودايني باية اتملكوف غرو وانت تكا قلبي كيسا والكايني دين والرتتاني يرو مبر ومتنم نتي ولولو وانت تكا أبا كينا في واردي يامبا سيدا توكو إنيو نتاو رتي مسلم نميكا ولولو ارغت موازين إنيو نتاودا والفتي بر أماني غافا حزيمات تقد ديبئي غافا مير رساتو قميجة دي باية ركيسا باية ألفاتا غافا توكو ميولي غالي والهباتي جد مو عزان سا خبجني سا قد نسا باية ألفاتا أسكيسا تبريفا مرتنا نرغا رواي سبونما باية انكيسان كان كافتاني أسوما ننغافي كانت توكي دبر فدافاني ورد أجي فترتنو سسوما رتي أجي فدا أبولمان إيمانا دركما أبولما كميجو أولي وانتي ستي هيدا تنجر وانتي سانكتاتو تقلي قنكم اللي انجراتو إني كن دركم أكو مكانا نمني غافركتي بيانيس والإجارة بيتو بيا جدام تجار رجر أمانتني سلاما بيتو بيا جدام تودد تجاري ويكن جدون جر سبا والإجارو بيا والإجارون غراغرون ما وهنكم أكو مكانا سبني أورمو غافا ركتي والإجارة ولين
rakkoo walirraa deebisuun wal gargaaruun waan shari'aan dhorgee miti gonkumayyuu. Kana ragaa baay'ee ammaa si gasinii guuruun danda'a yeroo dheerateeraa dhaafane. Akka islaamaatti asliin isaa ummanni muslimaa addunyaa guutuurra jiru khilaafaa islaamaa tokko jala jiraata. Yeroo bara ergamaa rabbii isa alayhi salaatu wassalaam khaliifaa arfanis achii kee bara umayyaas achii kee bara abbaasiyyaas bara dheeraadhaaf hanga dheengadda waggaa 100 dawlaan Uthmaaniyyaa kufutti ummanni muslimaa addunyaarra jiru kun baay'een isaa khilaafaa islaamaa kana jala tokko ta'ee waliigalee jiraataa ture. Har'a gaafa khilaafaan islaamaa moocitu shartii imaanaatii miti khilaafaan osoo danda'ame kan barbaachisu kan ummanni jala jiraachuu qabu sana ture. Khilaafaan islaamaa garuu shartii sanaa miti. Ummanni tokko gaafa biyya tokko keessa waliin jiraatu biyya tokko keessatti utuu amantiin adda ta'u utuu sabaan adda ta'u waliin jiraachuun ni danda'ama. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam Madiinaan keessa gaafa jiran ummanni sabaan isaaniin adda turan gosti isaanii kan Israa'elii ta'e Yahudaa ta'e amantiin isaanii kan Yahudaa ta'e ergamaa Rabbiitii walii galanii diina biyyarraa deebisuutti biyya waliin misoomsuu irratti nageenya waliin eeguu irratti waliin socho'aa turan. Ta'u akka jedha inni kun maal irratti biyya waliin eeguu irratti kan waliin ijaaramanidha. Akka kanatti waliin ijaaramuun ergamaa Rabbii immoo gaafatamanii alayhi salaatu wassalaam amina al-asabiyyati an yuhibba ar-rajulu qawma sila dhiphina yookiin of tuulurraa lakkaa'amaa namni tokko saba isaa jaallachuun saba isaatiif dhaabbachuun jennaan ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhan laa ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. عصبية إني جدمي أفتولون إني جدمي نمني توكو سبا إسا ميدا رتقر قارو دمالي إني سبا ساجال لچون فرعو في جال لچون فرعو في قرقارون ميدا يوتدو في الرادي بسون قنكم وننكب أمني أورمو إني كريستاناس مسلماس واقف فتاس dhimma biyyaa irratti tokko ta'e waliyyoo dhaabbate rakkoo tokko illee hin qabu. Waa'ee sabboonummaa leellisina warra keessa jedhaa rufan deebii kana kaase. Laal zareenyinnatti hin binaatu waan jedhutu yeroo baay'ee afaan Amaaraatiin nanaanna'a akka waan hadiisni afaan Amaaraatiin bu'e. Hadiisni kana jedhu suluma tokko illee hin jiru. Dhugaadhuma san jala mureessin itti hima. Hadiisni zareenyinnatti hin binaatiitti warri kun yeroo hunda hiikan hadiisa namichi Madiinaa tokkoo fi namichi Muhaajiraa Makkaa tokko wal lolani. Namichi ansaaraa namicha muhaajiraa tokko rukutee jennaan inni muhaajiraa sunis inni ansaaraa sun yaa warra ansaaraa na qaqqabaa jedhe inni muhaajiraas yaa warra muhaajiraa na qaqqabaa jedhe. Maal gochuudhaaf wal tumuudhaaf wal rukutuudhaaf walirratti duuluudhaaf maal godhaa inni sila rukutee miidhe kun kottuutii naa miidhi irratti waammataara waamicha yenna kan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم أنا إسن قدو جرو وامتشا ولا لا رتي والوامتو وامتشا قطا والركنا قطا والأجيفنا أبليجنو ما إيمانا رتي قطا والركنا والأجيفنا كان جدو رتي والوامن إسا كان مال جدا دعوها فإنها منتنا إسي كان إسا إسين كن تروفتو لا إسين تنبنات جريدا قدر كما ربي إسا جدا ظلمي رت يوكي ميتا رتي والبرد عبجون ظلمي رتي والبرد عبجو تانان سبب برابرس يودتس يونما amantii biraa gargaartes abbaa fedhes yoo gargaarte inni kun hin jaallatamu kan jaallatamu haqa irratti wal gargaarudha innuma yoo fedhe nama muslimaa taanaan yoo dhulmi irratti gargaarte innumti kun mataan isaa jibbamaadha ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam sinii fankaasa seenaa tokko yahudaa tokko muslima tokko wal dhabani waa meeshaa wayii irratti inni muslimaa ofii hatee ka'eet yahudaatu hatee jedhe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam dhanni itti tolanii inni kun hin sobne inni hin anne jedhanii irraa falman yahudichi ani nanne satu hatee jedhee irraa falman rabbiin qur'aana suuraa nisaa'ii keessatti aayata baay'ee buuse isinillee har'a irraa falmitanii guyyaa qiyaamaa eenyuun irraa falma namicha munaafiqa kana jedheeni muslima jettee dhulmi irratti bira dhaabbachuun hin eeyyamamu yahudaa sana yahudaa ta'eedhaaf utunni haqa qabu faallaa isaa dhaabachuun hin eeyyamamu kanaaf obbolummaa iimaanaa hajabeessinu innan kana kaaseef deebii achirraa laaleetanii akhiran wanti ittiin cuunfinee samaraayiz goonee wal biraa gallu obbolummaan iimaanaa obbolummaa hunda caala
isa kan sabaa sin caala isa kan siyaasaa sin caala isa kan biyyoomaa sin caala isa gamaaf gamana jiru hunda isaan caala tokko lammaffaa obbolummaan imaanaa biyyaan yookiin ji'oogiraafikaal lookeeshiniidhaan hin daangeffamu baraan hin daangeffamu ilaalchaan hin daangeffamu eessattuu namni mu'mina ta'e obboleessa keeti khayrii isaaf jaallachuu qabda yoo rakkate yoo dandeesse ni gargaarta yoo dadhabde du'aa goota qalbiidhaan yaaddaataa fi haala kanatti hubannee obbolummaan imaanaa immoo namnati jaallattu kun nama isa badiirraa qulqullaa'e wahii jettee yaadin namuma badii hanga ta'e qabu wahii akkamiin imaanuma bar jaalalumti imaanaayyuu akkamiin an badiisaa sana irraa dhowwa akkamiin aniji hanga danda'ameen gama sadarkaa jannataa ol dabala jettee yaaddee sirreessaa yoo deemte inshallah guyyaa qiyaamaa wajjin milkaa'uun qabbana arshii waliin dhaabbachuun jannata keessatti fuula walitti garagalanii waliin taa'uun akkuma kana jannata keessa guyyaa jumaa gabaa jiru waliin hirmaachuun waliin kabaja rabbii argachuun taajii addaa waliin argachuun ni mala namattiin milkaa'u rabbiin nu haa godhu obbolummaa imaanaa isii haqiiqaa namni tokko amani jechuun rabbiif jecha jaallachuu rabbiif jecha hanga jibbutti mi'aa imaanaa hin argatu jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam lan yajida ahadun ta'ama al-iman hatta yuhibba lillah wa yubghida lillah rabbiif jecha jaallate namammoo rabbiin fincile hanga rabbiif jecha jibbutti mi'aa imaanaan argatu jedhani nama mi'aa imaanaa sana waliin argatu rabbiin nu haa taasisu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين هل كان جمعة كيس جرى صلوات إرجما ربي رتبوسو إن دقتناتي أكما كان نمني دندسن هل كان وكبوري سورة الكافين قرأ قامدي كتشون سنة وانقو يا جمعة ببرباتي سنو شتو أدى دي بتشون غنمان أنقا دندامين جمعة بون سنة قد بريدا ساتي نما حجة اتين بدافم ربنا تاسسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته